lammaffaa Saamu'eel qonnaa 3 lakkoofsa koo kaasa jiru. Lolli namoota Saa'olii fi namoota Daawit gidduutti ta'e. Lolli namoota Saa'olii fi namoota Daawit gidduutti ta'e. Yeroo dheeraa ture. Daawit jabaachaa in adeeme. Namoonni Saa'ol garuu ittuma humna dhabaa in adeemani. Ilmaan Daawit warri Kebroonitti dhalataniif warra kanatti aananii jiranidha. Lolli namoota Saa'olii fi namoota Daawit gidduutti ta'e yeroo dheeraa ture. Daawit immoo jabaachaa in adeeme. Namoonni Saa'ol garuu ittuma dadhabaa humna dhabaa in adeemani. Saamu'eel lammaffaa 3 tokko kan dubbisee lolatu ture. Eenyuun bira Saa'ol Daawit. Saa'ol eenyu Daawit eenyu. Saa'ol isa Waaqayyoon gane. Saa'ol isa Waaqayyoon dhiise. Saa'ol isa Waaqayyoon moo isa dhiise. Saa'ol hojjetoota wajjin nama dibataa irratti nama ka'uudha. Gurmuu jallootaa jechuudha. Waaqayyo gooftaan machaa Daawitin dibeera. Daawitiif Saa'ol gidduutti lola guddaatu ka'e. Nama lolu nama jallaaf nama dibame gidduutti ammaa kaasee lola guddaa jalqaba. Meme lola guddaa jalqaba horreettan. Amma gaafa dibamtu galtii rafuun hin jiru. Saa'oli mootii ture. Waaqayyoon dhagaa ture. Gidduutti karaarraa saate. Erga karaarraa saatee booda nama dibame tokkotu ka'e. Namni dibame kun immoo Daawit jedhama. Daawit kun gaafa ka'u Saa'ol inni naafe. Mikinaatu caaleera Daawit waan ta'eedhaaf. Inaaffaatutti namni nama inaafu jireenyi isaa ol ka'an adeemu. Maal ta'a adeema? Gadi bu'aa adeema. Namoonni nama naaftan asumaan ergaan sanii qaba. Ituu jireenyi keessan hin dhumin dafaa dhiisaa. Namoonni hiriyaan kee gaafa guddatu teessanii inaaftan. Gaafa inni makiinaa bitatu teessanii inaaftan. Gaafa inni fooqii ijaarratu teessanii inaaftan. Gaafa inni hojjetatee asiif achi waa ta'e goggodu teessanii inaaftan. Gaafa inni uffatee bareedee deemu kan inaaftan. Gaafa inni mataa filatee nama addaa tokko ta'e sinitti mul'ate sitti dhufu. Jettanii namoonni itti naaftanii aartan haloo ituu gadi hin dhumin dafaa yaada geeddaradha. Seexanni baay'ee olola guddaa qaba, hafuura guddaa qaba. Namni akka karaarraa saatu barbaada seexanni. Kanaaf ergaan qaba. Namoonni nama inaaftan yoomiyyuu waliin guddattan. Daawit gaafa dibamu maal jalqabe? Inaaffaa jalqabe. Gaafa inaaffaan itti galu maaltu itti gale? Seexanatu itti gale. Seexanni gaafa itti galu maaltu itti gale? Ajjeesuus itti gale. Nama ajjeesu. Kanaafuu lola jalqabanidha. Saa'ol akka jedha Daawitiidhaan hin guddattu jedha. Daawitiin immoo Waaqayyo dhufee sumatu guddataa'edha. Kan eenyu caala? Mee dudduuba sana kan jirtan kan seexanaa moo kan Waaqayyoo caala? Gurra keessan qabadhaa galgala kana kan Waaqayyoo dhagaa. Ganama kana kan Waaqayyoo dhagaa. Hin guddata jecha jettu dhagaa. Hin baata hin dibamta jecha jettu dhagaa. Ameen be Yesuus. Daawitiif Saa'ol lola jalqaban. Saa'ol natu caalaa'e. Waaqayyo immoo Daawitiin ansitu caalaa'e. Kana booda lola guddaatu ka'e. Waraanatti walitti deemu jalqabe. Kana booda Saa'ol jalaa rommuu jalqabe. Waaqayyo Daawitiin bira dhaabbatee moggolee Saa'oliin dhaye. Hojjetoota isaa jalaa darammassiise. Akka jedha Macaafa Qulqulluun Saa'olidha. Hojjetoonni isaa humna dhaba dadhabaa kufaa deeman jedha. Daawit immoo hojjetoonni isaa jabaachaa cimaa ba'aa guddachaa deemanidha. Kan eenyu tarra gara kamitti gorsa? Haleluuyaa. Ergaan qaba. Ol ka'uuf gadi bu'u. Ol ka'uun kan eenyuuti? Waa lamaan dubbat. Gadi bu'insi kan eenyuuti? Diina keef ergaan qaba. Dubbiin isirratti dubbate baalaansii dhabee gadi bu'u. Jireenyi isirratti awwaaju baalaansii dhabee gadi bu'u. Duutinni fiderkaa gadi bu'u. Aamileensaa gadi bu'u. Jireenyi isaa gadi bu'u. Hamattuu moquushee gadi bu'u. Iseesi joonjes moortuu gadi bu'u. Jawween samiirra jiru gadi bu'u. Boofti samiirra jiru gadi bu'u. Inni mataa ol qabatee sibira darbe gadi bu'u. Isan fideef diina keeti amee yoo jette. Si'a sadii. Jedhi dabali. Ilaasiin. Darba darga kee. Kamoo. Fudhateera diinni kee ammaa kaasee gadi bu'aa. Rommaa. Dadhabaa. Bitittaa. Joonjaa. Mogolee dhabaa. Warqaan ማለት ነው. አሜን በኢየሱስ warri godhe sana jirtan haalaan ኢኮኖሚን jireenyaan dibataan waan hundumaan ታተኛ የሆናችሁ ብቻ ስሙኝ ጎዳ ወርጣተን ከዚህች ደቂቃ መነሳትና ወደ ላይ መረማመድ አሜን ካልክማ ይሆናል ማለት ነው። መነሳት መረማመድ ኢኮኖሚያችሁ ህይወታችሁ ቅባታችሁ ማንኛውም የሆነ የእናንተ ነገር የሆነ ወደ ላይ ከፍ ይላል። ሲያሰድ ከፍ የኔ ነገር ከፍ ብሏል። በለስቴ ሃሌሉያ። በረከታችሁ ከፍ፣ ህይወታችሁ ከፍ፣ አገልግሎታችሁ ህይወታችሁ መንደር ውስጥ መንገድ ውስጥ ሰፈር ውስጥ ጠላታችሁ ያየ ወይ እንዳቸው ሀዲፕሪቫ
asifachi deemi walakkaa jedhi abba. Hello tajamare hello nama amaneef olka'umsi jalqabeera. መጀመሪያ መነሳት ካላችሁ ቦታ መነሳት ወደ ክብር ወደ አገልግሎት ወደ ክብር ወደ ሕይወት ወደ በረካ ሃሌሉያ። አንድ ሰው ዛሬ ከፍታ ይጀምራል። ዛሬ ከፍታ ይጀምራል። እይታው ከፍታ ይጀምራል። እምነቱ ከፍታ ይጀምራል። አገልግሎቱ ከፍታ ይጀምራል። ሃሌሉያ። ሶስት ጊዜ ጀልቀበረ ጀክብር አርከከ ቦርሳ ከሰ ካደሲ በትደሚ ጂሰስ አዋጅ አዋጅ ጠላታችሁ ወደ ታች ቅናታሞች፣ ሟርተኞች፣ ቡዶች፣ ዘንዶች፣ ቅናታሞች፣ የሰፈርተኛ ወንበዶች ወደ ታች አንተ ከፍከ ዲንከ ገረገዲት ነነባራራ isa siyabaare waggaashan isa siyabaare bara darb isa siyabaare kalees isa siyabaare waggaa darb akkatin guddanneef akkatin deemneef akkatin baaneef akkatin amantaaneef isa siyabaaraa ture biyya dhalattirraa kan siyabaare safara jiraatturraa kan siyabaare lafa teessurraa akka tolin kaane kan siyabaare gadi dhumaa akka deemtu kan siyabaare akkatin alan godhanne kan siyabaare akkatin eebbifamne kan siyabaare darabee yenyaa ነው ተራ የኛ ነው ነነባራ አርጋጌ ከነ ነነባራ አርጋጌ አልፉ ነነባራ ዲና ከነባራ ሞርቱ ነባራ ነነባራ ጀደ ከራ ከራ ነባራ ተጃጅለ ከራ ነባራ ደምሰ ከራ ነባራ ዋቀዮና ዱካ ጅራ ዋቀዮና ዋጅን ጅራ ዲና ከነባራ አራካሴን ሲያባሬ ገዲቡዋ ኩፋ ጆንጃ maracha daddabaina dema amen jadin taati ganama kana kastuta dina kella falitana be jonja mamash I don't live for praise erga kabala sit dina ke jonja ujalqab ila jonja dala yes hallelujah erga kaba dinke kayol wambarisi jala fuudhe ofirra taa'ee ture amma garuu jalaan fuudhe diinni kee lafa taa'aati wambarii kee irra teessi ameen attilim way ergaan qabaa ila abidda fuudhi bay dafa adda wal geeddara talabale ase dogeddar ጊዜ ደረሰ ጊዜ የመነሳት ጊዜ ነው። መነሳት ብቻ አይደለም፣ ለመስራት ለመረማመድ ጊዜ ደረሰ። ለመገልገል፣ ለመዘመር፣ ለመሰበር ጊዜ ደረሰ። ጫጫው ሱራፍ ባውዳፍ ጊዜ ጋዬ ይጆለ ዲባታፍ ይጆለ ኮፍ የራፊ ደረና ጀረ ዋቀይ ያው ሳውል ሎላ ካስ ያቂሚሳን አለ nama dibataatti namni lola kaasu jireenyaan qaba akka jedha nama simbira jiru yooma lola kaafte yoodhaani nama dibataa irratti lolan kaasine dhaani yooma lola kaafte yoo nama waaqayyo wajjin jiru wajjin lolan kaasine dhaani saa'ol daawit irratti hojjetoota isaa wajjin ka'e waaqayyo gooftaan maccaa keessa namaa kana hin mazzana maaliif akka deemtu laala ani waaqayyoof hojjechuuf dhuguma dhimmaa jira yoo ta'e waaqayyoon irratti sinniisu atis waaqayyoof hojjechuuf dhuguma dhimmaa jirta yoo ta'e waaqayyo diina keessa irratti sinniisu ati immoo zimmetti ofuma mataa kee mul'isuudhaaf namoota waaqayyo acuucuudhaaf irratti haasa'uuf sochoota yoo ta'e immiidhamaa deemta jechuudha sinniisu waaqayyo jechuudha kanaaf isa garraamitu si caalaa jechuudha isa waaqayyotti kominikeeti guddaa qabutu maal ta'a si caalaa deema jechuudha amma nama lamaan keessa mutta fakkeenyaaf asiqaa ka isarraa isattan siqa yoo ta'e inni na dhageessifata yoo ta'e waan hundumaa natti mata yoonni miidhees yoonni gargaares inni modatti siqu fuulaan na beeka fakkeenya isinii fudhachaa jira nuguseen fuulumaan na beeka malee baay'ee wal isin haasaa waliin qabnu garuu wal beenna nugusee akka ta'e beeka inni modessu akka ta'e beeka bakka allekke inni immoo sirriitti na beekaa jennu dhufee dassuu koo akkasin ta'e kanan ta'e naan jedha yeroo hundumaa walii wajjin maal qabna nu isaa wajjin
kominikeetii sirrii qabna jechuudha. Fakkeenyaaf ani dhufee natti matayi walii wajjin baay'ee kan walii galluuf yookiin wajjin kan haasofnuuf an waa isarratti kan hin dhiibneef inni moona irratti waa kan hin dhiibne. Ituu akka tasaa namichi fuulaan na beeku kuni isa loli meeti. Daddarbadha siifachi. Ilaalaa gaa illole inni dhufee natti mate abaluu na lolee jedhee natti maddume maal si godhe Nuguseen? Si darbate. Natti mate ani isaa wajjin maal qaba? Yaada sirrii walii wajjin qabnaa jechuudha. Kanaaf Nuguseen fuulaan na beeka waan ta'eef isan lola ammoo Nuguseen lolaafan. Akkasi gaa warri Waaqayyoon fuulatti beektanii akka waan inni isinii wajjin jiruutti fataa balaa jettan. Fuulaan beet akkasumatti beet walii wajjin adeemsa sirrii hin qabdan, niitoorkii sirrii hin qabdan, kominikeetii sirrii hin qabdan, kadhata sirrii walii wajjin hin qabdan. Akkasumatti Waaqa ta'uu isaa beektu nama ta'uu keessantu beekama. Kan immoo sin caalaa mootti siqee abbaa godhate halkaniif guyyaa sa'aatii 24 Waaqayyootti of gatee nama jiraatutu immoo jira. Halloo isa fuulaan beekurra isatti galee jiraatutu si caala. Ta'innaa namichaa beekuu fi wajjin jiraachuu tokko miti. Waaqayyoo wajjin wal beektuuf hin jiraatina. Abbaaf mucaataa mana tokko jiraadha. Yoo akkas ta'e maaltu ta'a? Waaqayyoon inni itti wajjin walii galtu kun diina kee maal godhe? Hinna. Egaa ganama kana akkastu ta'a. Waa laman fidee dhufe ammas harka keessa wal caalchisa. Bitaa kana diina kee godheera. Mirga kana immoo suma moo'icha keessi ol ka'umsa keessi godhe isa gadi kufu. Amma ziqqi godhaa bitaa kana. Diinni koo akkasitti ziqqee dhaamee gadi. Ani immoo jedhame jireenyi koo jedhame ol kaa jedhame. Har'a ergaa kanaan abbaan ta'e wal caala. Kanaan manni Saa'ol ta'a maal ta'a deeme? Kufaa caccabaa deemedha. Manni Daawit immoo jabaachaa guddachaa deeme. Haleluuyaa. Ergaan dubbadha qilleensa irratti lafa irratti. Godoon diina kee akka itti guddanne sirratti moru halkanii guyyaa sirratti haasa'u ganama kana sagalee kana duwwaatu irratti dhaga'ama. Ati kuftee taa jedhaan. Waaqayyo godoo sadiin diiganaan jedhe. Godoo jal'oota warra dhimma kee qabanis irratti taasaan warra akka itti guddanne ta'anii si abaaran warra walidhanii inni guddatu naman ta'uun dabarsinaadhanii awaajii walitti awaajan namuma ta'aniitiin dhimma kee hidhanii ta'an gurmuun iddoo walii gala godoo isaanii diigameera. Qilleensa kanarratti as ta'anii dhimma kee hidhanii niitoorkii bilbilaan heloo dhimma Nuguseen hojjetinaa namichichi sirrii miti. Itu sirrii taate jirtu biiroo keetti bilbilanii lafatti jiraatutti bilbilee harka walii galee indabarsine okkottuma hin kuffifnaa namichatti kana jedhanii warra siinaafanii akka Saa'ol sirratti ka'an mareen isaanii diigameera de Waaqayyo. Lama godoo seexanaa jawwee humna xilqoo jechuudha. Afuurota walii galanii si ukkaamsan akka hin guddan eebba kee kan nyaatan nagaa kee kan nyaatan afuura bofaa jawwee bara dheeraa kan sitti kataatalan godoo jireenya kee irratti kan ijaarratan innis diigameera. Sadi godoo hiyyumaati. In hojjettaan sorum in barattaan deemtee milkoof hiyyumatu godoo sirratti ijaarrate nan diiganaan jedhe Waaqayyo. Godoo sadi diigame kooti hojjette ameen siifa ta'u. Dabal irratti ameen. Ammas ergaan qaba warri baadiyyaa magaalaa fagoo dhiyoo ala keessa teessee dhaggeeffattan. Godoon sin irratti ijaarame kakawwee bakakkaa isaatiin diigameera sinirra. Diigameera sinirra. In hojjettu hin milkooftu hin barattu hin milkooftu. Warri karaa kee cufan lammaffaa karaa cufuu hin danda'an. Harka wal qabuu dhufanii walirraa darbatamu. Humna dhiibbaa musii dhufeera.